بيكون حمزان No, حمزان dhaga'i. حمزة وردات والله Abdii Muktaar si dubbatee jira jedhi kakadhu. Nama bultii keessa jiru maqaa yaamin asuma nama biraa dubbadhu. Itti dhiis. Rabbiin balaa makiinaa natti haa ajaju Abdiin Muktaar si dhungate jedhi kakadhu. ما فقط رجعك أرجع أنتي أنا مرتي رجعت Kakadhaa isinillee hoolanni koomentii jalaa. Hudduu namaa qotuu malee hudduu teessan quban qabne kakadhaa isinis. Rabbiin mana jirrutti balaa nutti haa ajaju si dhungate jira jedha kakadhaa. Hooloyi. إن أي رمي سندون كنده Kakadhu siin jedhe barani kakadhu siin jedhe bar. عبدو سي متنمني يصير مقاتل حمزة دي حمزة وانا يو غدا جرا حمزة Dhiisii dhaga'i nama bultii keessa jiru maqaa hin yaamin. Atama inshallah mana hamza jala qabdee ati haadha duwwaa qabdu mara jala qabdee ati. kan jaartii nama Nagarree dubbachuu Nama maqaa dhawaan maaliif nama jireenya biraa keessa jiru fuutee maqaa na onnetta ati argitee ati. maa sodaattan isin jaala waa hunda beekti bakka asi dhungate wal jaalatan harka kanatti Argitee ati. hornaaf wallaahi billaahi warabbul kaaba shii arge hamza yeroo takka akkanta goota asin tanite reeda kala Aboo bannaatiin jechuun maali amma jechuun maali? Akkas taanaan taanaan. Addunyaarraa gargar waan Taadaani atillee warra laayivii fi shamarran viidiyoo waliif hojjetu kanneen hunda jechuudha. Hundaayyuu wajjin rafteerta jechuudha. Kain ka kadda wallahi lazim na kakisiis inka kadda Wajjin rafteerta jechuudha shamarran kana hunda. no wajjirrafne suni waladda bar suni so waladda akkem wajjirraf aslan Anis viidiyoo waliif hojjedhe malee siree gubbaa wajjin argite ati. hamza ma gudfaat akkat isin arge bar sini akkat areeda keessa kama qortan Qorfaat akkatti. yaa Wallahi rabbiin guyyaa kana narraa hin jijjiirin hin kijibdaati. ibanni Wallahi billahi hin kijibdaa. mee wallahi ani hamza akkanan kun bakkasan qabanne Uff ani na cannaqu jira bakka dhiisree abdii bira kutu dubbii. Rakkanne bar wallahi. hamzaan kami Wallahi rakkanne bar akkanuma rakkanne bar. si hamza bikana wala gartani Oy ati rakkoon kan kee dhaggeeffadhu abdii na aarsu jirta. Ati nama jireenya Bultii keessa jiru maa maqaa nama yaamte dhiisree. isaa qoyna kim. Hin barbaachisu maal Bar makki akkasii miti, isitu bultii qabatee jira namni kuni mana isaa uffatee taa'u jira waan ta'eef Jechuun ati hooma fedha yoo ta'e nama jireenya biroo keessa jiru fuutee asitti fidee nama aadii nama fakkeenya warraamee yoo jettee abdii muktaarootti bar namni badawaa miti hin beeka waan dabarse guutuu beeka rakko normaali kun bakka normaali mi maas datta waan nama isin nama maas namni waan dabrani beeka bakka dabre Sodaa miti bar nama jechuun bakka nikaa godhatee taa'u jiru nama halaalfatee taa'u jiru irraa akkas jennee yoo asirratti nama guddaadhaas biratti hin dabbara waan ta'eef yoo miti. Nama bireedaan waan bireedaan ta'in si dhaabsisna ree hayi. ايش هي jechuun sodaa miti bar abdii beekee atama fakkeenyaaf atiin dubbii biraa Waan keessa dalageessa waan namaan gargar yoo hojjenne bar rakkoon hin jiru bar biig diil ayidallam ko normaala bar. Wanta namni hundi godhu dabar wanta mana namaa hunda keessa jiru dabar waan haadhaaf abbaan kiliis dabarsanii dabar rakkoon hin jiru bar kun. maaki atillee nama jaalatee qabu waan jechuun miira keessa ilaasoo jira siif qalbii fakkaata waan ta'eef bakka dhiifama Dhaggeeffadhu nama jaalatu tokko argachuudhaaf waan inni dabarseen. ati dhageeffadhu si jamir dhagahi anama fakkeenyaaf anaaf ati kan wal fuunu yoo taate yookaan nama birooti kan hojii dabalamoo taate ana dura maal namaa waliin jiraataa miti. Dhugeen sakkaree balbala namaa jalatti bishaan itti naqanii jireenya isaa achi jalatti dabarsee yeroo ta'e nama jaaladhe san asii miti qita malee ani irraan deebi'u. Lubbuu kan kootti dhafa malee irraan deebi'u. mee maal jettan hangalle sirmeera deebi Nama jaaladhe tokko jechuun dhugaan itti amanee jaaladhe tokko dubartii shanii waliin yookaan 50 wajji ciise naan jechuu miti. Sakkaaraa miidhaa balbala namaa jala oolee bulaa barandaa namaa jala oolee bulaa achitti abbaan barbaade kosaa kosiitti darba osoo naan jedhanii jaaladhe taanaan balbala san jalaa fuudhee wajjin jiraadha nama godhee malee inni akkasii ta'eef dubarraan deebu maal jedhu. Dhugaa ajaa'iba. anamma fakkeenya mee maan irratti agartee na jibbite ani duraan nyaataa turte maan irratti agarte rakkin kiyya maa inni Hatama inshallah amma bakka anumaaf isa dabaasuuf kana hunda lafaar taati. no bakka dhiise yoo bakka booda waan kee maqaan dha'u maala si godhame yaani maala si balleessee maaltu namarraa maqanii maala dhiifte Haala soomata kanatti hin balleessin ani waan naa ta'u natu beekaa miti soomata kanatti hin balleessin. jechuun
سبب ننجرو سبب وين جراني يعني وان كان في أنكنا كنا كبداو يتبع كانوا سيرا أبد أنا هولا متي سدي سبكا سجلنا على فيديو من وري أنا واو لرجيني ما واو نني ميديا رتين ميديا رت الدانا في خلاص نعم تلك ما ورد كبتشو دا وان تو أنا تورا ما جالس يا مرتين سنجار لا بك هذا ما جدو تجايزات أنا يو بعدي هو بقى ودن دي بقى أنا باو بيبر بلسا كي أنا تيمي هنكنا كنا كبدا ركون في كنا يتنتمي بقى يسا بقى أنا فاتو بوليتي دا بقى يركون كاو ya Temi ka baka amma boda wanke no baka normal ayeme numman si fode sa ora to baka inni dugan sa jala to inni si afudu rakkon ka busi disa maki timi ka wa anjala ka sintane makiat majalis يعني كيف تنجرا gafi dugan gafanne ما ديفيس تياتي فاتي كيف تنجرا برسينس ما jalis tren debistu yani lali debi kana jechun lali kana jechun difa jechun miti أما أتبار أما تلما ما جرتابر mal tilmamam الماما مو بيتشامي تبار ما كوش بيتا ترى مالي بيتا سنور وانا ميزانا جرتي فاتي ميزان أيوة لا ميزانا ما يجيس وين جيتو لا لا أنا فيني وسو جارتي كابو سيفودا وسونتانه جارتي نهي كادا en itu jadi kah san asosii bintane sitti mera akka jaartin qabnalle ilmoon qaba jaartin qabu sun jedhe barin beeyta maal inshallah ilmoon haadha malee dhalatti afaan kan beeyta saati abdu welcome qaalii ilmoon haadha malee dhalatti eh ilmoon haadha malee dhalatti jaartiin qaba ilmoo qaba jechuun ammattiin qabu kaa duraanni qaba ammattiin qabu amma singiliidha siin jenne ma beengaddi matana suuraa kee poosti gootu arguma san namatuma jechuun sun mirgasiiti anu maal godhama suuraa kiyya nama meeqa turraa qaba beeyta yoo gad xiqqaate faatee kudha wayi ka'anii waliin beeyne takkaa salaam waliin gaafina normaali kama biyyoomati wallaa billaahin kijiba beengaddaa birree ergitee fi ana bira jirti amma sababa laal inaati amma an dhiiseera jechuun amma an ofitti badii hin beeku abdii hanqinni kee kanaa hojjette rakkoo qaba bakka an sidhiiseera kunoo mawaadaa seene bakka maasalaama ma booda anaafati obboleettidha meegumaan si hafuudhu ilaalla meegumaan si hafuudhu jettu maal inni attam gumaan maan eenyu gadi inni maan hafuudhu hin dandeenye jechuun kiyya kasanii dhaban inni si hafuudhu bakka isaa wal jaalattanii jaalli keessan fiixa haa ba'u ana isinatti duuba anaaf jettanii wanni hin jiru ani immoo wama si jaaladhuuf malee biraatti fi miti hogguu si jedhu yookaan shamarri biraadha jaaladhi gaafa kana gufuun itti hammaatte beektaa akka fiixa ba'u bar nasri yaanolee gizee yoo laalte osoo namni meeqa bar balbalatti qootu waan namaan kaasina reefu kaachii sodaatan kan namaa kan kaasitanii bakka waan dabala dhiisna makiidhaaf ibsi shaan argitu No, kuni fakkeenya godhanii rakkoon hin jiru jechuudha. Maaliif jennaani Nasreen my brother idha. Anaafis isidha. Dhageega. Nasreen lameen ifuu obboleessa si galee. Obboleessa miidiyaa kanarrallee bu'aa bahii hedduu waa'ee qabsoo waliin dabarsine. Isiin mana kana firiidhaa jaalala keessa aarsaa kan faltee hin jirtu. Intaltummaan akka hin jiru akka Nasreetti miidiyaa kana jechuun dhiira jechuun akka Nasree sana. ani yeroo sadii nasrii iname nasrii gaafadha abbaa badamidoo kana waraaba yeroo san keessa nasrii kana namni amman dubbadhu dhiis namni hundinuu bar qooda walirraa qabaa bar maaliif jennaan wallaahi billaahi dhugam osoo hawwii fi nasrii osoo nam takka hin beekin anatu beeka aslan gaafa rakkoo san waan guji keessan haasaatu nasrii wajji amma so lubbuun ni jiraami amma feemasee guddate na fakkaate malee gaafa inni waan kana murteessu bar ati gaafa waan kana murteessu namni waan kana murteessan
namni waan kana murteesse an abdi julleeti wanna mbee amma miira keessa hiriyaa gaafa taate bar amargidee hiriyaa gaafa taate jabaadhu akkasitti cimii jedhanii bar gorsa namaa laatu roba jiru bar namni gaafa hiriyaa ta'ee walitti siqe ana mabadi ana rafaate laal hingaabbu jaalachuu kiyyaaf waan to'ata bireef sigale a'uuzu billahi gaabbuuchu mi hatta sira wanjala teessa yakka teessi walumaa galatti natti mi badii kana qabdaa hanga dhihe kanaan jedhii baqqaama booda anaafatti obboleetti dha kanuma dhugaan jiru isin hedduu baa baqqaama booda kalas anamma sa'aatii ammaa kanatti namni osoo gaafii fedhe na gaafate narraa argatu yoo jiraate isaaf isa bichaa malee nama birootiif gaafii wayyo serious an bar an sitti mu an baay'ee an nama garaan kiyya sitti mu garaa qulqulluudha dafee waa wayii irratti dafee murteessa waan ta'eef dantaan qabu adda baasi natti sa'aatii ammaa irraa baasee abdii rakkinni kee kana hanqina kana qabda kanaaf si jibbe kanaaf si dhiise yadhiiti natti miti bakka si dhiisa Allah karim jaarsa jechuun daal jaarsa kan jedhamu jaarsa eessa oolte jedhee si gaafatu jaarsa eessa bulte jedhee si gaafatu jaarsa si masruuf jaarsa olii bultii kan keessi iyyaafatu jaarsa nyaattee dhuddees hin jedhu ati si jamir kana hunda irraayyuu bilisa bakka barbaadee ooli bakka barbaadee oo bule yoo nyaadde yoo dhuge wanni akka maammatoo si bilbile eessa jirti akkas ta'i ma akkas taat kan ba'i jechuu dhabe ana santu naa ta'a yaa santu naa ta'a ana firidamii si kennuu kiyya rakkoo si ta'e santu naa ta'a ana wallahi ina laal maki ani hin cinqine laal haadha faaxee si amanaa akka feete nyaadhu akka feete rafi akka feete ooli dhellaan firiitam waan amanuuf kun rakkoo qaba lakki rakkoo hin qabu ani jaarsa laali injiraa miti jaarsa torbaanitti argata kana tumu torbaanitti ati mee waan durii keessaa bayi haadha faaxee waan haadha babbaa keetii keessaa bayi ati mee waan durii dhiisinurra habibi maal taate tumaan qoraasuma dubartiiti habibi maal taate bakka jiru na yaadachiisan jaarsa torbaanitti way sibila jira